sagaliitiin akka dabru taasifamuun ni yaadatama. Dabru filannoo biyyaalessaatiin gaagama siyaasaa biyyattii mudateen lubbuun qaqaaliin uummataa nagaa yoo darbitu kumaatamaan biyya taa'ollatti baqachiisee jira. Dirreen siyaasaa hooggantoota paartilee morkattoota hanqatee mana hidhaatti isaan darbachiisee jira. Dabalata oduu kana siraa sabaaftuu qindeeffate. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa jaaffaa dhuma ji'a caamsaa bara 2013 yookaan ammoo jalqaba ji'a waxabajjii bara 2013 tti adeemsuuf karoorfachuu isaa beeksise. Filannoon Itoophiyaa kan bara 2012 ji'a caamsaa yookaan ji'a waxabajjii yookaan ammoo ji'a hagayyaa keessaa ni adeemsifama jedhamee eegamaa turee fi dimokiraasiin Itoophiyaa waggootaaf uummata Itoophiyaa furrii bonaa ta'e ni dhugooma jedhamee eegamaa ture. Mootummaa biyya bulchaa jiruun darbuun abdii dirreen dimokiraasii itti bal'attu dhiphisee tasgabbii siyaasaa biyyattii raasuun waraana waliinii biyyattii keessatti yookaasiisuun gaanfa Afrikaatti hobomboleetti lolaa naannessaatii jira. Filannoon Itoophiyaa bara 2012 kan paartiin biyya bulchuu karaa mana marii bakka bu'oota uummataa fi karaa mana maree federeeshiniitiin qabxiilee filannoo 4 dabarsuu danda'an dhiyeessuun qabxiilee dhiyaatan keessaa hiikaa seeraa jedhu fudhachuun heera mootummaatiin ala filannoo dabarse abdii uummanni Itoophiyaa keessattuu uummanni Oromoo filannichaan mirga keenya kabachiifna jedhee abdate abdii gaaraan duubaa godhe. TPLF kun heera mootummaa balaa irra buusa jechuun filannoo Itoophiyaa marsaa jaffaa bara 2012 keessan sadarkaa naannootti nama miiliyoona 2.7 hirmaachisuun filachiise. Sababa kanaan walgaarreffannaan mootummaa federaalaa fi TPLF jidduu ture guddataa dhufuun gaafa sadaasa 3 bara 2020 halkan waraana walitti banuun waraana waliinii Itoophiyaa jalqabsiise. Rakkoon filannoo dabarsuun dhalate kutaalee Oromiyaa gara karaa keessatti lubbuu qaalii madaala hin qabne yoo balleessu Tigraay keessatti ammoo lubbuu balleessuu cinatti kumootaan buqqisee biyya ollaatti baqachiise. Adeemsa filannoo dabarsuu mootummaan Itoophiyaa ittiin deemaa ture kan morme uummanni Oromoo fi hooggantoonni siyaasaa Oromoo har'a awwaalchaa fi manneen hidhaa dachiin Oromiyaa baatte keessatti argamu. Hiree fi abdiin uummanni Oromoo mootummaa gabroomsaa kanam sagalee filannootiin ofirraa hobbaafna jedhanii hawwan hawwii qofa ta'uun hafe ummata qabsaa'ee adda bilisa baasaa ummata Tigraay gateetti ummata Itoophiyaa irraa kaase beenyaa fi kabajaan osoo maluuf hidhaa fi ajjechaan dabaree isaa taate. Namoonni siyaasaa dachiin Oromiyaa biqilchite jijjiirama biyyattii keessatti fiduu bira darbanii bu'uura dimokiraasii ammayyaa kan ta'e sirna gadaatiin biyya qajeelchine jedhanii osoo abjootan manneen hidhaa biyyattii keessatti darbamuun himanni shororkeessummaa irratti baname. Furmaata siyaasaa Itoophiyaa kan ta'an hidhamtoonni siyaasaa Oromoo manneen hidhaa biyyattii keessatti argamu. Filannoon isaan adeemsi ittiin darbaa jiru sirrii miti jedhanii mormaa turan adeemsisuuf guyyaan isaa muramuu isaa boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksisee jira. Bakka hooggantoonni fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi koongirensii federaalistii Oromoo manneen hidhaa keessa jiranitti filannoo geggeessuuf karaa boordii filannoo Itoophiyaatiin kan hojjetaa jiru mootummaan afaaniin filannoo jedham harkaan qondaaltota dhaabota siyaasaa alatti hafanis hidhaati jira. Qondaalonni fi miseensonni isaa jalaa hidhamuu fi waajiroonni isaa sadarkaa gandaatti hamma federaalaatti jalaa cufamu boordii filannootti kan iyyatan dhaabonni siyaasaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi koongirensii federaalistii Oromoo deebii isaaniif kennamee akka hin jirre ibsa garaagaraa baasan irratti ibsaa turaniiti jiru. Daayireektarri koominikeeshinii boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis turtii BBC waliin taasifteen akka himtetti iyyata dhaabbileen siyaasaa boordii filannoo biyyaalessaatti galfatan ilaalchisuuf deebiin isaaniif kennamu himti. Boordichi iyyataawwan paartiilee siyaasaa biraa kan akka furamaniif qaamolee dhimmi ilaallatutti beeksisee jira kan jettu Sooliyaanaan boordiin filannoo seera hin raawwachiisu, boordiin filannoo mana murtiitii miti, boordiin filannoo hin ajaju, boordiin filannoo poolisiis hin qabu jechuun mootummaa irratti dhiibbaa akka uumuu hin dandeenye dubbatti. Boordiin filannoo haqa qabeessaa fi iftoomina qabu geggeessuuf paartiilee siyaasaa isa jalatti galmaa'anii karaa nagaatiin filannoo irratti hirmaachuuf socho'an hundaaf erga beekamtii kennee dhiibbaan kamuu akka irra hin geenyeef heera mootummaatti dhimma bahuu danda'a kan jedhan paartiileen morkattoota bakka qondaalonni fi miseensonni keenya hidhaa jiranii fi filannoo keessaa baafamaa jiranitti filannoo geggeessuun ni ulfaata jedhu. Filannoo haqa qabeessaa fi iftoomina qabu sadarkaa biyyaatti geggeessuuf hidhamtoonni siyaasaa biyyattii keessatti hidhaman mana hidhaa keessaa bahuu qabu jechuun uummanni Oromoo akkasumas dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa idil addunyaa gaafataatii jiru. Dulli hidhamtoota siyaasaa Oromoo hidhaa baasuus karaa Tiwiitaraan geggeeffamaa
falmaatii jira. Mootummaan hidhamtoota kana baase filannoo geggeessaa fi kophaa isaa geggeessan gaafii uummata Oromoo deebii barbaaduudha. Godina Walloo aanaa baatee keessatti lolli humna addaa naannoo Affaariin qotee bultoota Walloo irratti banamee guyyaa har'aatis akkuma itti fufetti jira jedhu jiraattonni. Akka jiraatan aanaa baatee tokko BBS itti himetti lolli aanaa baatee irratti weerartoota humna addaa naannoo Affaariin banamee jiru guddaadha. Lolli kun erga eegalee torbee caalee jira. Sababa bal'ifannaa lafaatiin wal qabatee meeshaalee waraanaa gurguddaan hawaasa nagaa irratti haleellan raawwatamaa jira. Lola kanaan lubbuun namoota lamaa darbitee kanneen 15 caalan ammoo madaa'anii jiraachuu hima. Humni addaa naannoo Amaaraa maqaa nageenya kabachiisuutiin aanaa baatee keessa qubatanii turan uummata naannichaa qe'ee isaaniirraa humna addaa naannoo Affaar qolachaa jiran nuutu isinirraa deebisaa jechuun of duuba irraa deebi'anii akka gandoonni baay'een gubatuuf sababa ta'anii jira. Yeroo ammaa gandoonni humnoota addaa naannoo Affaariin gubatee jiru Burqaa, Habilaaloo, Muddii Algee fi Qallaa Odaa keessatti qabeenyi hawaasaa barbadaa jiraachuu fi jiraattonni qe'ee gadhiisanii baqachaa akka jiran hima. Lolli baatee irratti deemaa jiru lola cimaadha. Humna weerartoota Affaariin kan deemaa jiru babal'ifannaa lafaatii harki Amaaraas keessa jira jennee yaadne jaanuti. Haala ammaa kanatti yoo ilaallu jechaadha. Humni addaa naannoo Amaaraadha abbaan mana gubsiise jechaadha. Irraan ittisaa jedhee dudduuba deebi'ee jechaadha. Uummata keenya miidhaa jiru irra dibaa harka lafa jalaatiin humna addaa naannoo Amaaraa harka keessaa qaba jennee hubannee jaani waraana amma deemu jiru kanatti jecha. Gandi amma gubatee jiru Burqaa bakkee jedhamucha Abilaaloo Qallaa Odaa bakkee jedhamutti gubateera jecha amma yeroo kanaatti jecha. Namni lamii du'ee jira, namni lamii mul'aa ajjeesamee jira, garuu nama hedduudha. Karaa nama 15-16 taa'ee jecha kan madeessamee jira. Lola guyyaan har'aan guyyaa 8 akkuma itti fufee jira lolichini. Magaalaa Buraayyuu keessatti manneen jireenyaa fi daldalaa sababa gibira hafalaajoon saamsamaa jiraachuun dhagahame. Maqaa hayyamaa fi gibiraatiin wal qabatee dabballoonni bilisiginnaa saamichaa uummata irratti gaggeessaa jiraachuu kanneen BBS dubbisee himaniiti jiran. Akka namni ciraa dubbifne tokko jirutti magaalaa Buraayyuu keessatti manneen daldalaa guutumaan guututti erga saamsamee booda waajjiratti kottaa kanneen hayyama hin qabne baafadhaa kanneen qabdan gibira bara 2013 kafalaa jechuun hawaasa rakkisaa jiru. Saamicha dabballootaa fi basaasota mootummaatiin hawaasa irratti raawwatamaa jiru akkuma jirutti ta'ee yeroo ammaa manneen jireenyaa irra naanna'uudhaan xalayaa gibira mana jireenyaa mootummaa isinirraa barbaadu kennuu dhabuu keessaniif beeksisuu ta'a kan jiru manneen irra deemuudhaan itti kennaa jiraachuullee hima. Waa'een Buraayyuu akkuma odeeffannoo simbira ga'e manneen namaarra deemanii saamsutu jira. Manneen daldalaa tokko akka magaalaa Buraayyuutti iddoo tokkorree hin jiru muluudhuma cufan yeroo saamsanii yama maal jechuudhaan saamichuma kan gaggeessaa jiranii. Amma manni tokkorree manni daldalaa cufaadha. Yoo saamsanii deemanii gandatti koottati kan eeyyama qabdan hin qabne baasaa kan qabdan immoo gibira 2003 kaffalaadha jechuudhaan kufiiti mootummaa naftanyaa agarsiisan waan biraa miti waan addaa miti. Baajeta akka hin qabnedha mandararra deemanii mana jireenyarreedha sa'aatii kanatti hanqoqqoanii kan gibira kaffalaa jedhanii waraqatatti kennaa jiran. Jimaata Dabree naannoo Gafarsaa noonnoo bakka Gabreel ijaamuun beekamu keessatti osuma manneen namaa saamsaa jiranii ibiddi qabatee balaan hamaan dhaqqabuu dubbata. Sababa balaa ibiddaa kanaan wal qabatee manneen jireenyaa fi daldalaa hedduun gubachuus hima. Namoota naannoo sanitti argaman waraanni mootummaa akka malee reebanii kanneen miidhamanii yeroo ammaa hospitaalatti argamanis akka jiran dubbata. Akka magaalaa Buraayyuutti naannoo Gafarsaa noonnoo iddoo Gabriel jedhamutti kan balaan ibiddaa kun mudate. Balaan ibiddaa kun qabeenya baay'eedha kan mancaasee hoteelonni jiru, suuqonni immoo iddoo moobaayiliitti gurguramu waan hedduudha kan naannoo sana ture kan dura turetti innaa abiddi kun qabatutti balaa guddaadha. Mirmachuudhaaf namoonni hedduu eessarraa arginee innaa sanatti mirmachuudhaaf uummanni iddootti ba'etti uummata tokkorree achitti butuu hin dandeenye kaanidhaatti guuraa kaan reebaa amma ijoollee qeerroo meeqa kanidhaatti keessa jiru kan rukutameetirree amma moonaa dhukkubsachaa jiru hin jira kan miidhaan irra ga'e rukutanii kan sa'a sanitti reebanii gallakkisanii jechuudha. Balaan sun immoo akka odeeffannoon jirutti bal'inaan akka naannoo sanatti ammarree namni dhiyaatee waan tokko tokko hin gaafanne kan dhorkaa jiran malee
waan harka isaaniitirraan balaan kun kan qaqqabe fakkaata. Maabiraatiidha jedhu maabiraatitti guyyaa sanatti maabiraatiin hin turre naannoo sanarratti naannoo Gabrieleedhaan sana iddoo abiddi balaan abiddaa ga'e kanarratti maabiraatiin hin turre. Suuqotumatu jira suuqota sanaa fi mana nyaataatu jira hoteelonni kuni. Sa'aatii sanatti akka waan ta'e hojjechaa jirti dubartiin wayii ishii humnaan baasanii gaafa saamsanii isaan heddumaa achi hin deemne mana sadan afran tokko gaafa saamsanitti balaan abiddaa kun qabateedha kan nuti dhagaa jirru. Isaan garuu odeeffannoo kana balleessuudhaaf uummata Oromoo irraa jibba waan qabaniidhaaf sa'aatii sanatti qeerroon naannoo sanaa guyyaadhuma irreessaa natti fakkaate dhugaadhaaf dubbachuu ta'e uummanni ciggee walitti garagaree mirmachuu sana bahe garuu uummata hamma sanaati irratti ulee reebicha kan raawwatamaa ture waraanan jechuudha. Maaliif mootummaan naftanyaa kun uummata Oromoo ijaan arguun barbaadu. Dabaluunis jiraatan buraayyuu kun mootummaan kun baajataa dhabuurraa kan ka'e hawaasa rakkisaa jiru kun kufaatii agarsiisa waan ta'eef ummanni Oromoo tokkummaan ka'ee mootummaa kana ofirraa kaasuu qaba jedhama. Erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee kaasee kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hidhaan jumlaan gaggeeffamaa ture jira. Kanneen keessatti hayyootaa fi artistoonni Oromoo saba isaaniif sagalee ta'aa turan garii ajjeefamanii gariin mana hidhaatti guuramaa jiraachuu gabaasni BBS dhaqqabee ni mul'isa. Akka gabaasa BBS Oromiyaa irraa qindaa'ee ibsutti artistoota dhiyeenya kan hidhaman keessaa artist Michuu Seenaa godina Harargee Bahaa Guraawaa keessatti ji'ootaaf dararamaa jira. Akkasumas artist Falmii Siraaj magaalaa Adaamaa keessaa qabamuun kan hidhame yeroo ta'u yeroo ammaa qabatamatti bakki inni geeffame hin beekamu jedha gabaasan keenya BBS gabaasan Oromiyaa guutuun akka itti aanutti siif dhiyaata. Tole erga sochiin biyya keessa haala ulfaataa keessatti eegale ji'oota hedduu lakkoofsineeti kan jirru ammatti namootaa fi artistootaa fi namoota sagalee uummata Oromoo ta'uudhaaf biyya kana keessatti reebamuudhaa fi akkasuma immoo ajjeefamuu bira dabree mana hidhatti ugguramanii wabii tokko malee murtii tokko malee taa'aa jiran xiqqoo irraa isiniif tuquun barbaada. Kana yeroo jennus amma weellisaan artistoota keessaa artistiin jaalatamaa fi qabsaa'aan beekamaan Michuu Seenaa erga hidhamee ji'oota 2 dabreeti kan jiru jechuudha. Yeroo kana keessatti Michuu Seenaadhaa maalirra jira kan jedhu gara baatti bilbilee iyyaafata hedduu gooneeti kan jiru jechuudha. Michuu Seenaa yakka tokko malee kan hidhame yeroo ta'u akkasuma reebichi hedduun irratti gaggeeffamee mana kophaa eega tureen booda turtii torbee lamaatiin kophaa eega tursiisan booda gara namoota ijoollee qeerroo biratti dabaluun isaa nutis gabaasa kanaan dura keessatti tuuneeti kan turre. Ittuma fufuudhaan ammallee gara kaleessaa fi dheengadda mirkaneeffachuudhaaf Michuu maalirra jiru kan jiru mirkaneeffachuudhaaf bilbileen ta'e wanti inni irra jiru ammatti mirga wabii akka eeggamuuf abbootiin alangaa hedduu gaafatanii poolisiin immoo mirga wabii dhoowwatamuu isaati jechuudha gammatti wanni jiru. Garana maalii fi sababni Michuun mirgi wabii dhoowwameef kajusan yeroo 2 ol yeroo 3 ol gaggaafatamee waldhabbiin abbootii alangaatii fi qaama poolisii gidduutti waldhabbii taateen mirgi wabiidhaa akka isaaf hin eeggamne jala saraaraniiti kan jiru. Mucaa barreessaa kitaaba galata qeerroo jedhu Ibsaa Ahmad ammoo achirratti dhukkuba hedduudhaan erga dhukkubsateen booda mucaan kun bara TPLF aangoo harka qabaachaa turtetti miillisaa manidhaa keessatti hallaamshi yeroo ta'u amma kaleessa immoo achitti hedduu dhibamee hospitaalatti akka ergame hospitaala riifaraalitti akka ergame nuti bilbila namaa isatti dhiyaaturraa argannee isa irraa qulqulleeffachuu dandeenyeeti kan jiru. Ittuma fufuudhaan waa'ee ammallee artistii reefuntana artistii Qacalee reefuntana ol guddatu Falmii Siraaj nama jedhamu kan booleedhaa qabame naannoo boolee magaalaa Adaamaa naannoo booleetti kan qabame inninis nama qabsaa'uudhaaf nama akkasuma sagalee uummata Oromoo ta'uudhaaf yeroo hedduu carraaqaa kan ture ta'uu hawaasni keenyaa fi namoonni hiriyoonni isaa isa dhiyaatan ifa godhanuuf godhaniitu kan jiran. Haa ta'uti malee mucaan kun yakka tokko malee kan naannoo kana magaalaa Adaamaatti jiraatu yeroo ta'u magaalaa Adaamaa keessaa qabameeti ammatti bikkinni geeffamee jiru kan jedhu odeeffannoo qabna. Namoota irratti deddeebinee bilbileeti gaafannee jirra sababoota hidhamuu isaatiif yakki inni hojjete jira kan jedhu san gaafanneeti kan jirru akka hin jirredha jechuudha. Ifatti kan nuti qulqulleeffannee gammaan tana inninis yakka tokko malee
ummata Oromootiif sabboonummaan irraa mul'ata waan ta'eef akkuma amala mootummaan Itoophiyaa ammaan ummata Oromoo godhaa jiru kana keessummeessuu dhaaf innis manidhaatti darbatameeti hanga ammatti immoo manidhaa ganda duwwaa lamatti hidhamuusaa guyyaa jalqabaa dhageenye boodarra immoo sabaa maaliidhaaf sooshaal miidiyaa gubbatti achiis akka inni dhabamedha kan jiru waa'ee falmii Siraaj ilaalchisee yaadota lama yookaan akkastu jira kan ammoo hidhamuusaa namoota itti dhiyaatan irraa mirkaneeffadhee kan hin jiru jechuudha qabatamaadhaani eessa kan jiru kan jedhuuf ammoo fuulduraaf eessa akka inni jiru qulqulleeffannee kan deebinuun ta'a jechuudha gabaasa lammaffaa keessatti. Godina Shawaa Kaabaa aanota garaagaraa keessatti maqaa Abaa'oo Shanee qallabdan jechuun qabeenyaa fi manneen jiraattota barbadaa jiraachuun himame. Aanaa Darraa keessaa ammoo gareen leelliftoota sirna durii leellisuun beekaman dargaggoota Oromoo 4 butanii naannoo Amaaraa gammoojjii laga Abbayyaa geessuun jiraattota keessaa kanneen BBS dubbisee himanii jiran. Akka namni Shawaa Kaabaa irraa dubbifnee kun jedhutti Shawaa Kaabaa aanaa Darraa keessatti shiftoonni leelliftoota sirna durii dargaggoota Oromoo butanii maatii maallaqa gaafachuun waan baratame. Gochaan dhiyeenya kana raawwatames kan dura irraa adda miti. Namoota 4 dhiyeenya kana ukkaanfamanii fuudhaman keessaa tokko maallaqa akka gandarraa isaaniif geessuuf gadhiisanii turanii jiran. Gama biraatiin godinicha keessaa qeerroowwan dabalatee namoota nagayaa sababa tokko malee hidhuu manneen qotee bultoota ibiddaan gubuun kan duraanii caalaa hammaatee jira jedha namni dubbifne kun. Miidhaan hamaan humnoota mootummaatiin hawaasarra gahaa jiru kun Abaa'oo Shanee deeggartan waboo bosona jiru wajjin wal qunnamtii qabdanii fi ilmaan keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira sababa jechuun namoota humaa hin beekne dararaa jiru ja'a. Kaabaa Shaggar keessatti namoota hidhan malees namoota nagayaa ajjeesanii bosonatti darbuun hammaatee itti fufee jira ja'a namni dubbifne kun. Gochaan yeroo ammaa Shawaa Kaabaa keessatti raawwatamaa jiru kun gochootuma waggoota lamaan dabran Wallaggaa fi Gujii keessatti waraana mootummaatiin hawaasa irratti raawwatamaa turetu amma gara Shawaatti raawwatamaa jira ja'a. Aanaalee akka Yaayyaa Gullallee, Kuyyuu, Dagam, Hidhabuu Abootee fi Darraan aanaalee gochaan hamaan kun waraana mootummaatiin keessatti raawwatamaa jiran keessatti akka argamu hime namni jira dubbifne. Moo warri ilmaan Oromoo kana buute moo warra sabaan Amaara ta'anii yookaan moo warra Abiin warra jedhaman yookaan moo shiftaa warra Nattanyyaa ta'anii moo qeerroo nama 4 butanii turanii haga ammaa moo deebisan ta'e hin deebine ta'e wanni beekamu hin jiru namoota 4 butanii turan jechuudha gara abbaa isaan dabarsanii jedhanii akka quba qabutti immoo isaan keessa namoota 4 qaban isaan keessa immoo nama tokko gadhiisaniiti deebi qarshii fuudhii jedhanii gara maatii erganii turanii akka isaan gadhiisame sun himutti immoo gammoojjii Abbayyaa yookaan gara tuuti isaan keessa dhoksanii jiranii jedhanii gama wanni quba qabu kana qofa gama garraatti. Immoo gama biraatiin immoo siraa'oo qeerroo hidhuuni uummata Oromoo qeerra buqqisuuni qabeenya saamuuni mana ibiddaan gubuuni loon isaanii jalaa qalachuuni akkuma barame kaasuuni haala taatetti akkuma moodura akkuma itti fufatti jiraatu. Namni hidhamaa jira maatii mana tokko gara maatii guutuu haga nama 5 haga nama 6 abbaa warraa fi haadha warraa dabalatee hidhaa jiranii namoota qeerra buqqisaa jiranii qabeenya isaaniillee waan akka loonii kana fa'aa waan akka roota kana jalaa qalachaa jiranii suni dhufee jira daraan jabaateera. Irra caalaan isaanii namoota waa'ee waraana bilisummaa Oromoo namoota hin beekne maqaa Shanee jedhamu kana itti moggaasaniiti akkuma barame akkuma madura godinaalee akka Wallaggaa, Booranaa, Gujii iddoo san ture maqoosantu garana dhufeetti hammaatee akkuma Wallaggaa fa'aa duraanii akkuma godina Gujii fa'aa Booranaa fa'aa santu as gaheeti maqaa Shanee qalabdanii yookaan immoo ilmaan keessattuu Shanee keessa jira yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhaniiti maatii yeeyyii maatii waa tokkollee hin beekne nama ijoollee isaanii guddifachuu hin dandeenye Shanee qalabdan jedhaniiti kan isaan dararaa jiranii kan qabeenya isaaniillee jalaa balleessaa jiranii waan akkasiitu jira maqaa Shanee jedhu kanaan uummanni Oromoo irra caala kan dararamaa jiruu fi kan qe'ee isaarra buqqa'aa jiru maqaa kanaan. Tolega kabajamtoota daawwattoota BBS oduun